Doktor Eebban siifiree adda baasuudhaaf yaalaa jira. Maal jechuudha? Akkas jechuun si manatti si affeeree hin turre manatti na affeere hirees akkasuma manatti affeere. Egaa maal si affeeree yeroo san jennaan laaqana na affeere. Laaqana bichaa miti dhugiitiis si affeeree jira. Dhugiitii jechuun maal jechuudha? Wayinii dhagaa hanjaalallee wal lamaan dhugan san kanaafiyyuu. Namtichichi akka ergamaatti akka laalta miti inni nama cimaadha jechuun deebiseef. Hiree anaaf gumiin ikkoo wal lollee maal jechuudha? Wal lollee osoo hin ta'in afaan wal jala dabarre maaliif isa nani gara biraa yaadaa jiru? Anaaf hiree gargar baasuuf miti jedheen na lole osoo inni na qo'achiisaa jiru ani yaadni kiyya garan biraa ture inni immoo jedheen san na lole. Isa daqiiqaa 10 na qo'achiise sa'aatii 2 ol annatti ta'e amma isa biraa deemutti inni na qo'achiisaa jiru maal qo'achaa jirra gizeen baayoloojii hin jedheen garuu ingiliffa qo'achaa jirra. Akkamitti dogongora keetikaa kuni osoo namni tokko ingiliffa qo'achaa jiru akkamitti baayoloojii jedha? Amma fakkeenyaaf tamboo aarsaa osoo jirtu odoo si gaafatanii waan biraa hojjette kuni waan fakkaatu jechuun deebiste. Innis han odoo hin aarsin akkanatti nu fixxe odoo aarsite immoo akkam nu goota laata mee yaadi jechuun deebiseef. Innis isa Doktor Eebban gumii manatti yaamee wayinii affeerisan hiree wajjiniin gaafa akkas jedhee gaafate wayiniin maal ibsaa jechuun jaalallee wal lamaan ibsaa. Kanaafiyyuu maaliif waa'ee wayinii na gaafatte ree? Na affeeruu barbaaddetti moo maaliif na gaafatte garuu jette isheenis. Ani Doktor Eebbaa miti. Doktor Eebbaa yeroo jettu maaliif gumii manatti yaamee siif gumii manatti yaamee wayinii sin affeere jetteen jedhee gaafate. Isheenis maala hin beeka'an akkamitti wayiniin jechuun ikkoo jaalallee wal lamaan kan dhugani jedheen. Isheenis ani maalan godhuu qabaree filannoo isaa ture waan ta'eef inni isa dhuguu filate kanaaf affeere jetteen. Isheenis isa akkas jetteen maan rakkoo qabaree siinis ikkoo si affeeree ture miti jedheen jetteen. Na affeeree ture laaqanaa fi bishaan na affeere malee wayinii nan affeere jedheen. Isheenis maal yaaddeti garuu jennaan. Gumii wajjiniin akka jaalala eeggaltan akka jaalallee walii taatan yaadeti ani maalan yaadere yeroo ati maaliif akkasitti yaaddee maal yaadaa jirtaa jetteen. Isheenis ani hin beeku waan isaa haalli Doktor Eebbaa hojjechaa jiru kun baay'ee nan gammachiisne kanaafan jedheen. Innis ani sirra gumii filadhaa seete moo sirra gumiin jaaladhaa jetteen. Ani hin beeku isallee hin jaalattu garuu. Innis jaalallee yooniiti akkasumas obboleettiin jalaa boqotte innis garuu bukkee dhaabatee waan hundumaan jajjabeessee gadda ishee dagachiisee si bukkeen jira abshiree hin yaade jechuudhaan jajjabeesse. Isheenis yoonii akkas jettee ati anaaf nama addaadha nama addaa kan jireenya kiyya keessatti waan hundaa nan wajjiniin dabarsite. Gadda koo akkan dagadhu kan na taasise ati anaaf nama addaadha. Kuni homaa miti. Gaddi namoota hundumayyuu ni mudatu waan ta'eef hanga kana koo ulfeessuu hin qabdu. Argitee ani gadda koo keessa darbuu kootti baay'een gammada. Kanammoo kan taasise hiriyoottan kiyya. Hiriyoottan kiyya san keessaa hanga'ee guddaa taphate immoo sidhadha. Kana beekta miti jechuun deebisteef. Simboonis Mee bira deemtee waa'ee ashishii qorattee waa'ee garagaraa qorachuutti kaate. Ashishii kana eenyutu boorsaa kee keessa si godhee ture jetteen. Inni ashishii miti bar soogiddaadha jettee osoo gammeen hin geeddarre ta'e ashishii ture. Kana hunda garuu eenyutu sitti hime eenyudha inni jechuun gaafatte. Hireenis eenyutu boorsaa kee keessa godhe sitti fakkaata? Ati nama shakkitu qabdaa? Eenyudha jennaan ani hin beeku. Mee nama shakkitu qabdaa? Mooraan mana barumsaa keessa dhalatte
giiftii natti fakkaate. Egaa giiftii shakkite jechuudha. Ingooti jettee yaaddaa gootee godhuu baattee wanta hin beeku hin qabu. Garuu giiftiin akka har'aa kana hin turre. Waa'ee kootiif waan ciistee hin bultu turte. Waa'ee Dooktor Eebbaa ashiishiidhaan wal qabatee wanti beektu jira. Maaloo atii fi giiftiin isarraa bu'aa. Inni kana godhuu hin danda'u. Gonkumaa inni kana hin godhu jettee deebistee hireenis giiftinis gaa akkas jettee gaafatte. Garuu jiituu maal taateeti kan si dhiistee nama biraa jaalatte jechuun gaafatte. Innis akkas jedheen tarii dhiira na caalu argatteeti ta'a waan ta'eef homaa tokko natti hin dhaga'amu. Namni tokko dirqama na jaaladhu jechuun hin jiru. Mirga jaalalli qixxeedha malee tokko jaalatee tokko jibbee hin ta'u. Kanaafuu dhiira na caala wayin immoo dhiira na caalaa ishee kunuunsu argattee ta'uu danda'a jettee deebise. Isheenis kofaltee dhiira na caalu Saamsoon si caala moo jetteen. Maal jechuudha akkasin jedhin Saamsoon ikkoo hiriyaa koo calqabaate hamaasaa akka dubbattu hin barbaadu jedheen. Isheenis kolfite tole kaa jetteen. Ati ikkoo nama addaati nama namaa yaadu akkam jechuudha. Lakkii giiftii akkasitti nan jejeen booda immoo of tuulee jennaan of tuulutti ka'e naan jettee na cabsita. Kanaafiyyuu baay'ee nan jajin kaa jedheen. Tole ishee jetteen. Yaan giiftiitis yeroo hunda ishee biraa hin dhabamu. Obboleettiin waan jalaa boqottee ishee jajjabeessaa, ishee taphachiisaa, gadda ishee akka isheen dagattu ishee taasisaa. Kanaafiyyuu isheen immoo akkas jette ani kun nama jibbameedha. Namaa gadi ta'ee namni kan na jibbee kophaa koo jireenya koo eeggalee jireenya koo keessatti waa baay'ee dabarsee rakkinas yeroo kophaa koo ta'ee abdii jireenyaa kutadhee namni na cinaa hin jirretti ati garuu na cinaa koo taatee na bukkee koo taatee na jajjabeessitee gadda koo narraa dabarsitee waan hundaa koo na dagachiiste. Kanaafiyyuu ani jecha siif hin qabu. Baay'ee tokkoon si galateeffadha. Baay'ee tokkoon si jaaladha. Ati anaaf nama addaati jechuudhaan deebiste. Innis gaa akkas jedhe maaloo akkanatti ol kaf nan godhin kaa gaafa nuuf jeche immoo maa of jeche naan jettee muufachuu dandeessaa. Akkatti immoo nan sossobee malee jechuun deebi. Wanta ati hin qabne eesseensiin jedha. Wannuma ati qabduun sitti maa jira isuma dhugaatii bara jechuun deebisteef. Iskaa hiriyoottan isaa wajjiniin walitti sabasabanii chaalenjii uuman chaalenjii taphaa. Hanganaa kaasee hanganaa namni tokko daddafee deemee suuta yoo haasa'ee xumure badhaasa qaba jedhan. Innaan isaanis maal rakkoo qabaree kun ikkoo salphaadha jedha. Hanganaa kaasee hangaaseetti suuta haasoftanii miilan immoo daddaftanii hangaan ammasitti amma achi geessanitti dirqama fixuu qabdan waan haasaasan. Garuu haasofni keessan suuta. Tolee rakkoo hin qabu kuni salphaadha jedhan. Garuu yeroo isaan haasaa jedhee itti dhiyeessu inni taphichi salphaa miti. Hunduu kolfaan dabarsanii. Egaa har'a diraamaan hiree kan marate xumura. Diraamaa kana keessatti diraamaa barumsa guddaa fi barumsa of keessaa qabudha. Diraamaan kun baay'ee nama bohaarsaa, baay'ee nama bashannansiisa. Akkasumallee barumsa of keessaa qaba jechuudha. Diraamaa kana keessa mee maal barattan? Namni tokko waa'ee Dooktor Eebbaa yoo kaasu jechuudha. Dooktor Eebbaa jechuun nama irratti osoo hin beekanin nama waan baay'ee hojjetu iseesiniin jedhu nama gidiraa hojjetu jechuudha. Obboleettii jiitullee akkasumas ajjeesee hin ajjeesne ani jechuudhaan akkasumas immoo kan ani urjiidha jettee itti dhiyaattee inni immoo urjii akka hin taane baree ishee hiisise. Isheenis garuu deebi'ee maallaquma isaatiin baase. Ani urjii hin ajjeesne osoon urjii ajjeesee jiraadhee akkamittan seenaa maallaqa kiyyaan baasa kan jedhu namootatti. Namoonni immoo yuukaa dhuguma jedhanitti amanan argitanii namni tokko balleessee akkaataatti nama amansiisu sobeetoo jechuudha. Na dhuguma jedhanii bakka inni kana hin godhu jedhaniitu batalay garuu irratti bartee jirti. Warri kun irratti hin barre
hiree fi giiftiin akka isa ta'ee akka inni achiis irratti bara. Namoota kaanitti immoo yoo himanii lakkii inni doktor eebbaan akkana hin godhu inni akkas hin godhu. Maaliif nama rakkatee waan gargaaruuf waan akkas godhu itti fakkaatu jechuudha. Argitanii nam tokko fakkeessee odoo nuuf godhu dudduuba keenyatti immoo nu miidhaa jira. Namni kun nama akkamiiti? Akkamitti baruu qabnaa jennee yaadna. Mee isinoo kutaa kana keessatti kana fakkaata. Mee yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Namni tokko akkamitti akka nama miidhu kutaa ittaanu keessatti immoo in ilaallaa. Kutaa ittaanu immoo maal akka dhufu maal akka arginu immoo wajjumaan ilaalla. Ammasitti ingilee yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Akkasumas immoo warri maatiin taane maatii ta'a. Warri na jajjabeessaa jirtanis immoo jabaadhuu umaamiti haaluma kanaan itti fufi. Warri naan jechaa jirtan baay'een isin galateeffadha. Galatoomaa naaf jiraadha. Hanga walitti deebinutti nagaan tura. Oolmaa gaarii.